Yooyyaa harka fuuni ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna. Odeeffannoo ammaan tan nu bira geessee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas Dr. Abiy Ahmad salphina hagana ga'u salphatee hin beeku. Salphina guddaatu isa mudate. Salphinni sunis Trump irraa akkuma beekamu pirezidaantiin 47ffaan erga filatame masaraa mootii kakuudhaan seenee jira. Donald Trump jechuudha hundi keenya akkuma beeknu sanitti. Egaa Donald Trump Abiy Ahmad salphina guddaa salphisee jira. Kana duras akkuma beekamu Noobeeliin nageenya isaaf hin malu anaaf mala jechuudhaan akka qeeqaa ture. Hundi keessan akka quba qabdu ni beekna jennee yaadna. Ammas marsaa lammaffaadhaaf salphina guddaa salphisee jira Dr. Abiy Ahmadin jechuudha. Donald Trump salphinni sunis maal jettanii yookaan nagaafattan ta'e Donald Trump masaraa mootummaa erga dhuunfatee booda mootummoota addunyaa kanarra jiran hunda isaaniitti waamicha godheetiin akka waliin marii gaggeessanii fi akkasuma mootummaa isaa waggaa 5 dhufuu fi akka seeraan bulchuu fi haala nageenyaa irratti mari'achuudhaaf mootummoota addunyaatii fi akkasuma namoota siyaasaa gurguddaa waamicha godhee fi jira. Washington DC'tti jechuudha. Waamicha mootummoota addunyaa erga godhee gooda Dr. Abiy fi waamicha hin goone jechuudha. Salphinni hagana ga'e hin jiru. Salphinni san taruu immoo maal jettanii koo kan nagaafan ta'e achumatti Dr. Abiy dhiisee kan biyya bulchaa jiru muumicha ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany akka dhufeetiin isaa wajjin mari'atu waamicha godhee fi jechuudha. Salphinni hagana ga'e hin jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya achumatti osoo Dr. Abiy kan biyya bulchu achuma jiru ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany waamicha godhuudhaan akka walgahii sanarratti hirmaatan godhee jira. Donald Trump kun salphina guddaadha. Salphina guddaa mootummoota addunyaarra jiran yaamee Dr. Abiyin asitti dhiisuu bira darbee biyya isaaniititti muumicha ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany muumicha duraanii Hayilamaariyaam Dassaalanyiif waamicha godhee jechuudha. Kun salphina guddaadha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo kana jala buunee hordofaa jirra. Odeeffannoon biraa yookaan nu bira ga'u ta'e akkasumaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.